Qonnaan bultoonni hojii midhaan nyaataa mirkaneessuuf gosa oomishaa fi yeroo oomishaa dabaluu akka qaban ibsame. Deeggarsanii filatamaa dinnichaa Yuunivarsiitii Haramaatiin kennamee qonnaan bultoota aanaa Haramaatiif raabsame. Yuunivarsiitiin Haramaadhaa sanyii dinnichaa filatamaa bubbuu jaamu kuntaala 200 qonnaan bultoota aanaa Haramaatiif deeggarsa godhee ture. Garaa bulchiinsa aanaa Haramaa fi waajjira qonnaa aanichaatiin qonnaan bultootaaf raabsamee jira. Bulchaa aanaa Haramaa Katan Taajir Muhammad Hassan aanaan Haramaa oomisha kuduraan kan beekamu ta'us aanichi karaa gurraachaa gadii fi oliin garaagarummaa qabaachuu ibsanii lafti maayaa karaa gurraachaa gadii oomisha mishingaa boqqolloo fi jimaa qofaan kan beekamu akka ta'e ibsanii jiran. Kanuma bu'uura gochuudhaan jiruuf jireenya hawaasa naannoo oomisha jimaa qofa irratti kan hirkate ta'uuf yeroo ammaan tanaa garuu gosa oomisha jimaa qofa irratti hirkachuun gahaa waan hin taaneef sadarkaa aanaatti gosa oomishaa fi yeroo oomishaa dabaluuf tattaaffiin godhamaa jiraachuu ibsanii kanumaanis Yuunivarsiitiin Haramaa sanyii filatamaa shunkurtaa fi kurumbaa gaafachuun deeggarsa godhameen oomishuudhaaf tattaaffii gochaa jiraachuu obbo Taajir Muhammad turtii buufata raadiyoo Hawaasa Yuunivarsiitii waliin godhanii ibsanii jiran. Oomisha bishingaa fi boqqolloo fi kan jimaa malee kuduraa kanaan ammas maran beekaman. Sababa kanaatiin immoo jimaa irratti rarra'aniitu jiraatu. Jimaa qofa irratti rarra'anii immoo jireenya ofii jijjiirrachuun irra rakkoodha. Kanaaf kuduraa inni oomishu gahaa oomishaa hin jiran. Inni barsiifnaa jenneet kaan. Gaafa ni barsiifna jennee kaanuu isa kanaaf deeggarsa immoo isa harkanna gaafa jennu yuunivarsiitii keenya nu cinaa jira. Isaan yoo gaafanne carraachi harkachuu dandeenye carraa kana gaafanne Dr. Jamaalii baay'ee galatoomfanna. Waan nuti gaafanne guutummaatti dinnichaa sanyii kurumbaa, shunkurtaa akkasumas kaaroot nu fayyamanii hunda isaatu akkuma nu fayyama sanitti nuuf kennan jechuudha. Kanaaf amma isa kana gabbuusneerra amma ka kuduraa kaanii dura gabbuusneerra ka dinnichaa dur inni biqilee amma sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Hawaasni illee akka malee itti gammadaa jira. Oomisha gosa tokkoo fi yeroo tokkoon wabii nyaataa mirkaneessuu waan hin danda'amneef Yuunivarsiitii Haramaa wajjin ta'uudhaan qonnaan bulaan oomisha jimaa cinatti oomisha kuduraalee shunkurtaa, dinnichaa, timaatimaa fi kanneen biroo akka oomishu gochuudhaaf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jirus bulchiinsi aanichaa kun ibsee jira. Amma wabii nyaataa mirkaneessina gaafa jennu oomisha tara takkaatiin hin ta'u, oomisha gosa takkaatiinis hin ta'u. Kanaaf oomisha tara takkaaf lama oomishtummaa daballaanii jechuudha. Gosa isaa immoo daballee jimaa jala dinnichaan ni ta'a, shunkurtaan ni ta'a, kaarootiin ta'a. Timaantii billee ni ta'a jechuudha. Kanaaf akka ta'u immoo itti agarsiifnee takka meeffannaan isaan itti kutan. Yoo bishaan taate bishaan namni hundi boolla qotatee qaba. Garuu jimaa qofa baasa. Kanaaf isaas akka godhu jiran itti agarsiisnee jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu akka danda'utti yeroo gabaabaatti akkatti of jijjiiran goona jennee jalqabnee irraa jechuudha. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Haramaa Kataan obbo Mahadii Nuuree maqaa waajjira qonnaa aanaa Haramaatiin deeggarsa godhameef Yuunivarsiitii Haramaa galateeffatanii araddoota aanaa Haramaa keessatti argaman oomisha dinnichaa mijataa fi bishaan qabaatanillee sanyii filatamaa Yuunivarsiitii Haramaatiin kennamu argatanii kan hin beekne ta'uu isaan qoreen qindaa'ee Yuunivarsiitii Haramaa irraa araddoota kanneen daawwachuu fi qonnaan bulaanis lafa oomisha dinnichaaf ta'u irra deddeebiidhaan qopheeffachaa kan turan ta'uu isaatiin waajjirri aanichaa deeggarsa sanyii filatamaa dinnichaa bubbuu jaamu Yuunivarsiitii Haramaa irraa argate qonnaan bultootaaf raabsuu ibsanii jiran. Jalqaba irratti dhugaa dubbachuudhaaf Haramaa Yuunivarsiitii hedduu galatoomfanna. Keessattuu akkasumatti egaa maqaa waajjira qonnaa aanaa Haramaayaatiin Dr. Jamaal hedduu bakka bu'aa uummata aanaa Haramaayaa filannoo irrattis isa filatan jechuudha. Kana keessatti uummata isa filateef dinnichaa kuntaala 200 aanaa Haramaayaatiif qooduu isaaniitiif galatoomaa jechuun barbaada. Kanuma keessatti egaa araddoonni yeroo ammaa kana qoonnuuf dhugaa dubbachuudhaaf Haramaa Yuunivarsiitii wajjin arra wal barsiifne jechuun ni danda'ama jechuudha. Keessattuu Haramaa Yuunivarsiitiin aanaa Haramaa keessatti argame araddoota ammaan tana dinnichaa kana qoonneef kanaan dura sanyiin takka tan Haramaa Yuunivarsiitii seenteen ture. Araddoonni kun Awumaraa, Dirree Qabsoo, Karroo Dadaa, Karroo Tarkaanfii, Malkaa Gammachuu, Ugaas akkasumatti araddoota kana akka filaa fi araddaa qeerransa shariif kaalid dabalatee araddoonni kun bishaan illee kan qabanii fi akkasumatti bishaan illee qabaatan sanyiin filatamaan Haramaa Yuunivarsiitiin yeroo adda addaa takkaa gahee hin beeku. Kanaaf gaa yeroo ammaa guyyaa jalqaba koreen yuunivarsiitii irraa dhaabbattee dhayitu baga nagaan nu dhuftanii yuunivarsiitii teenya maqaan dhaga'u malee nu keessa dhuftee hin beektu. Arrammoo nu keessa dhufuu keessaniif hedduu galatoomfanna jedhanii uummanni akkasumatti qophii lafaa naannawaa sanitti qophaa'ellee koree yuunivarsiitii Haramaatii irraa dhufte ijaan laaltee guyyaa irraa kan dhugaa dubbachuudhaaf nuus torbee kana guyyaa 3 dura Haramaa yuunivarsiitii irraa istoora kanatti galfannee arrammoo qonnaan bulaa sadarkaa araddaatti oomishni kun isaan malu dinnichaan kun isaan malu sanyiin kana akka ooyiruu isaaniitti irratti dhaabbatan isaan kanaaf raabsaa kan jirru ta'uu isaati.
akkaataa humnaa fi lafa qonnaa qabaniin kuntaala tokko hanga lamaatti qonnaan bulaa aanichaatiif raabsuusaa obbo Mahadiin ibsanii jiran. Kuntaala 200 harkannee jirra. Qotee bulaa tokkoof akkaatuma bal'ina lafa isaaniitiin kuntaala 2 kakanneef jira. Kuntaala 1 kakanneef jira. Kaatee lafa isaaniitiin jechuudha. Kana keessatti immoo maqaadhaan qoqqoonnee maqaa isaaniitiin ammaan tana raabsaa jirre. Kanaaf qotee bulaan kun boodarratti qonnaan bulaan hanga abbaa warraa 150 jechuudha. Kana keessatti kuntaalli amma kun tokko kan lama harkatu wal keessa jira. Kana keessatti immoo bal'ina lafa isaanii isaan qopheeffatanii jiranis sirriitti ilaallee jirra jechuudha. Dinnichaan kun keessattuu shanyii filatamaadha. Shanyiin kun keessattuu kanaan booda aanaa keenya eega seene qotee bulaadhaan qotee bulatti lama gaafachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif qotee bulaan walirraa fudhachaa walirraa bitachaa sadarkaa adda addaatti of biratti baay'isaa waan deemuuf nulleen aanaa keenyaa miti aanaa biraatillee dabarree dinnichaa kana kan barsiifnu ta'uu isaati jechuudha. Qonnaan bultoonni deeggarsi sanyii filatamaa yuunivarsiitii Haramaatiin isaaniif godhame kun dursanii akka dhagaanii fi lafa qopheeffachaa turuu yaadanuuf kananiinis ibsanii jiran. Kanaan dura oomisha jimaa qofarratti xiyyeeffachuun hojjechaa akka turan yoo ta'u yeroo ammaan tana oomisha dinnichaa fi kanneen biroo oomishuudhaaf tattaaffii gochaa akka jiranis qonnaan bultoonni kunneen yaadanuuf kananiin ibsanii jiran. Gara fuuldurattis yuunivarsiitiin Haramaadhaa sanyii filatamaa garaagaraa kan akka shunkurtaa, kurumbaa fi kanneen biroo akka isaan deeggaruu gaafatanii jiran qonnaan bultoonni kunneen. Hojii mijoituu Haramanuu uumeef jecha waan duraan qonnaan bulaa jimaa ta'aniif amma qonnaan bulaa kuduraa fi muduraa irratti oomishachuudha. Amma numaa waan bareedduu waan gammachuu takka nu garsiise yuunivarsiitii Haramaatii fi bulchaan keenya haa galatoomuu jira yuunivarsiitii Haramaa. Waan itti deemee oomishannaan waa hundaatti amma numaa haala akka jimaa buqqaafnee yaaree waan kuduraa fi muduraa dhaabuutti fakkaatti barana kaanee araddaa umaraa irratti hedduu dhaabbatee hedduu waan nama gammachiisu waan das nama godhu takka araddaa umaraa keessatti amma waan agarree jiru araddaan umaraa waan bareedduu amma waan numa daawwinsi ijaafis nama gammachiisu amma duraa wallaala keenyaan nu godhu jira amma duraa sheeneen na fakkaatti waan amma dura dabarreeffame waan amma dura dabarreeffame amma waan taakka jennee akkasuma barbaadee amma waan bareedduu akkasitti qonnaan bulaan hojjechuudhaaf akkasitti taafannee amma irra waan irra jiru amma dura takkaan bira ga'een jiru sanyiin godhamee hin beeku amma kun barana arkuudhaaf malee hin agarre amma dura. Hojjetaa misooma qonnaa araddaa umaraati. Dhufneefis deeggarsa shanyiilee kuduraa jechuudha. Dinnicha shanyii filatamaa Haramaa yuunivarsiitiirra deeggaranii as fudhachuu dhufne jechuudha. Jalqaba irratti Haramaa yuunivarsiitiin dinnicha shanyii filatamaa isin deeggaruu deemaa jiraniiti. Qotee bulatti himnee qotee bulaan lafa qopheeffatee ni jiru jechuudha. Dooktar Abdulatiif qaamaan dhaqee dinnichaan akka naannoo san ta'u riisarchii geggeessee dhufee jechuudha qorannaa geggeessee dinnichaan biyya kanaaf ni taa'ee adeemsi nuti deemnuuf amma akka ogummaatti dinnichaan lafa hunda ni ta'a. Yeroo namni itti fayyadame lafa hin taane hin qabu jechuudha lafa hunda ta'a. Amma lafti kun achitti lafti badda-dareedha maddiin takkaas gammoojjii jechuudha. Shanyiin achitti dhufuun amma dinnichaan kun amma dura geessinee illee sirrii ta'a jechuudha. Uummanni keenya amma jimaarraa gara dinnichaatti kuduraatti jijjiiruudhaaf yuunivarsiitii kanaa waliin ta'anitti qindaa'anii hojjechuu barbaadaa jiru nutis. Waliigalaatti yaa'ii hin qabu jiini kun jee murteessaadha jechuudha. Yirii shanyii facaafannu qotee bulaan keenya warra shanyii kana gabbaachuu baate amma agabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu shanyii kana haala mijjaa amma rooba gannaa argame kanatti illee fayyadamnee dinnichaan illee amma birraa eegalee dhaabne jechuudha kaayyoon keenya amma. Kuma fuunetti ooyiruu qotee bulaa keessa keenya dhaabne malee mana keenya jechuudha dinnichaan. Badee tortoruu danda'a qabeenya guddaadha shanyii filatamaa kana waan ta'eef akkuma asii fuunee ooyiruu qotee bulaa keessa keenya birraa eegalee inni kun cufti biyya irraa qaba jechuudha xaa'oo wajjin. Artii hammannaan jaani araddaa qarsaa kajimaati qonnaan bulaa adda dureedhaa jaameetiin dhufee ani duraan dursee bulchiinsaa Haramaa taajira galatoomu jechuun barbaada. Itti aansee beeytu Abdura ijaarsa dhaabaati galatoomtu jechuun barbaada. Paartiin keenyallee galatoomu jechuun barbaada. Yuunivarsiitii waan kana oomishteellee jijjiirama addaa jiruu fi jireenya keessaniif danda'a jettee waan kana oomishtee yaamte iddoo kanatti galatoomtu jechuun barbaada. Jimaan keenya yeroo amata 2-3 qarshii fuudhuu dideeti nyaataan if dadhabnee jirra. Dhiiroo maal jennee sammuu teenyatti yaaddoo waan nuti jiruuf waan kana oomishanii shanyii yeroo gabaabduu qarshii takkaan malee oomishanii jiruu fi jireenya keessan daa'ima keessan if danda'a jedhanii iddoo tanan nu yaamuudhaaf galata gurguddaadha gammachuu gurguddootu na dhagahama jechuudha. Gaafatamaan waajjira bulchiinsa aanaa Haramaadhaa Obbo Haajir Muhammad Hassan deeggarsa sanyii filatamaa garaagaraa hanga ammaatti yuunivarsiitii Haramaatiin godhamaa jiru hedduu ta'uu ibsuun yuunivarsiitii maqaa nichaatiin galateeffatanii jiran. Har'a dinnicha Haramaa yuunivarsiitiin nuuf kennite kana hawaasa kanaaf hiraa jirra. Haramaa yuunivarsiitiin carraa kanaan yuunivarsiitii guddoo akka biyyaatti umrii dheeraa qabdu hawaasaaf bu'aa guddaa buusuu jirtu. Keessattuu erga Dooktar Jamaal dhufee asitti pirezidaantii ta'anii booda
jijjiiramni jiru akka malee guddaa hawaasa kana humna ibsaatiin deeggaraa jiru, biqiltuu garaagaraa kennuudhaan deeggaraa jiru, sanyii filatamaa kennuudhaan deeggaraa jiru. Sanyii filatamaa alatti baay'isanii ol deebisanii kennaa jiru. Waan isaan godhaa jiran tokko lama sadii jennee waan lakkoofnee fixuu dandeenyu miti. Waan guddaa godhaa jiru jechuudha. Dabalataan aanaan Haramaayyaadhaa araddoota gammoojjii hedduu oomisha mishingaa fi boqqolloo oomishuudhaaf mijatu waan qabuuf sanyii filatamaa mishingaa fi boqqolloo yeroo gabaabaa ji'oota 3 keessatti ga'uu danda'u yuunivarsiitiin Haramaayyaa deeggarsa akka godhu gaafataniitii jiran. Kana boodallee carraadhaan yoo harkanne ammas deeggarsa guddaa isaan irraa barbaanne keessattuu lafii nu qabnu kun araddoota gara torbataanii gammoojjii qabna. Gammoojjii irratti immoo bishingaa gaggabaabaa amma filannoodhaan kan qorannaadhaan argametti jira. Qorannoo qonna fadis fi kan Haramaayyaa Yuunivarsiitiif Baabbilee irratti qorachaa jiru saniin argametti jira. Bishingaan sun ni barbaannaa jechuudha. Hawaasa kana barsiisuu barbaanna. Isallee deeggarsa utuu nu godhanii ni barbaannaa jechuudha. Bishingaan sun ji'a 3 ta'a. Yoo xiqqaate waggaa takkatti al 3 oomishachuu danda'an. Al 3 oomishate jechuun kuntaaluma 10 tara takkatti ururraa yoo harkate 30 harkatee jiru beela wanni jedhamu jiru. Kanaaf jireenya kana jimaa gurguratullee maallaqa fayyadama malee midhaan alaan bitate jechuudha. Amma amalli badaan hawaasni keenya dhiisuu qabu waan nyaatu alaa bituu qabu. Bakka qonnaan bulaa boolla dukkaana godhate kanarraa boolla dursaa sanitti deebisnaaf jechuudha. Namni oomishee nyaachuu qaba malee namni dukkaana isaa boolla godhatee guyyaa dukkaanni cufame dhabamaa ta'uu hin qabu. Wanni hawaasa keenya kasaaru jiru isa kana jechuudha. Jimaa bilisee jimaan gurguratiin hin jenne jimaa isaa gurguratu limmata immoo haa oomishu. Kuduraa haa oomishu. Maallaqa isaa walaa kaatu haa qusatu. Maallaqa qusate saniin immoo diinagdee isaa haa jijjiiru. Magaalatti waan bu'uuraa haa ijaarratu, jireenya isaa haa jijjiirratu. Kanaaf hawaasa kana jijjiiruudhaaf gaafa qarshii harkate gara investaraatti ceesisna. As fidnee lafaan qophisnee qonnaan bulaa ta'e horii qarshii gisee wayyooftee fi hin qusachiisna. Maallaqa guu harkate booda immoo finnee investara goonaa jechuudha. Kanaaf gara investimentiitti ce'uudhaaf of qopheessuu qabu.